Gayyaadhaan aanaa guddaan haa bulu akka buleetti haa oolu waliin haa galchu gurraattiin haa addaatu adiin haa gurraachomu diimtuun haa addaatu adiin haa gurraachomu lafti haa gurraachomu biyyi gurraattiidha lafti gurraachaa ummanni gurraachaa akka gurraachometti biyyarraa adda haa ta'u biyyi gurraatti lafti gurraachi makaa gurraatti akkuma gurraachometti biyyarraa mukni gurraachi biyya gurraatti isaati irratti abbaa haa ta'u biyya gurraatti isaa irratti abbaa haa ta'u biyya gurraatti isaa irratti abbaa haa ta'u akka walii galee tahee guyyaa kanuma har'a booda gurraachi abbaa biyyaati gurraachi abbaa biyyaati gurraachi abbaa biyyaati gurraachi abbaa biyyaati na galcha Iltuuta jala furdadha irra dagaaga urriita waaqa uwwisa markata lafa uwwisa waaqayyo isin haa eebbisu irra jabbayyaata ammaaraan isin hin fixin eebbi guddaan qabu waaqayyo isin haa guddisu isin haa eebbisu na of galcha.